Barra kan beek. Yoo kufan maqaa kennan kufan. Yoo itti dhiibne yaani marii biyyoolessaa kuni abiyyi matu daawwitii keessa taa'ee ofii mari'ate kuni dhaabeen warra komishiinaroota kan hunda yaamee mana kiyyatti keessa gaafate. Sirna abbaa irree uumuu ga barbaaddu dura warra sii mormu ariita. Sanbooda warra gorsa atiin jaalanne sii kennu ofirraa ariita. Sanbooda warra maqaa keetiin hadiraa dha'uuf itti of marsita. Kanaafi information ati argattus kanuma si doongorsiisu kanuma si gowwoomsu qofa jechuudha. So maal ufa of tuulummaas timu of tuulummaan immoo of wallaaluu dhafida jechuudha. Ijoolleen teenya aangoo irra jirtu tuni of tuulummaa keessa dabartee of wallaaltee jirti. Biitti harkatti facaatee dhumtee jirti. Garuu isaan hoggaa walgaan hunda kabajamoo muumicha halaqa jechuun alatti hoggaan bira dhufan amma I'm sick of them amma ministeerota isaa isaanii kana hoggaan bira dhufanii namatan hoggaa isa bira dhaqan kabajamoo muumicha jedhanii odoo kana godhan biyya harka isaaniitti deemteetti maaliif nagaan barbaanne gaafa dura dubbiin abaa'u ture eegaltu ijoolleen tun nama 200 geessu maal naan jedhan sitti fakkaate maaluma waa'ee abaa'u kana cinqamtaati mallasuu bari maqaa abaa'u silaa oromoo mormiin dhiisu mormiin aadaa isaa ta'eera ammallee jedhanii bar mormiin oromoodhaaf aadaa ta'eera jarri kuni Oromoon tun islaan nuyi mormuun ooltu mallas feek maqaa abaa'uutiin fayyadametti abaa'u oromoo nama rakkiftuunda kabalee hidhatti nagaa angora ture nulleen silaa oromoon nu mormuun dhiiftu maqaa abaa'u maal isaan ka yaadani marroon gidaamii ture jedhanii yaadan. They did not understand the transformative impact of the 2018 change. Jijjiirama statein angoon north irraa south shift godhuun seismic shift isaan hubachuu hin dandeenye. Structural change dhufaa biyya sanitti akkasuma addunyaa irratti waan jijjiiramaa deemaa jiru kana hubannuu banne beektee gaafsan. Ammoo maali? Ammoo waan baay'ee balleessanii jiran. Araaratti deemnee of eeggannu taate nu harkaa diigamtu waan jedhu sodaatan. Angoo dhabnaa inni irra akkanna waan jedhan san keessee sodaarraa kan ka'e gara odhaatu deemaa jiran. Garuu namni asadirraa barachuu danda'udha qaba. Achirratti qondaalli mootummaa fedhe. Dhufee na wajjin haasa'u mormuu barbaannan I'm ready. Asitti isin duratti anytime abbaan fedhe dhufee factually waan jedhu kun sirrii miti. Diinagdeen Itoophiyaa kufaan jiru. Waraanni biyyattii akka reermaatti nyaatee gombisaan jiru. I am desperately trying to save my people. Ummanni kiyya seerni kun ummata kiyya qabatee qilee kan dha'ineef inni yaalaa jira. Diinummaan qabu jibbarraan qabu. Abbaan fedhe dhufnaan sibira taa'ee waliin haasa'uudhaaf qophiidha. Ati akka Jawaariitti mariin biyyaalessaa kuniin maal milkeessa jettee yaadda? Rakkannee callisnee bar joolle. Rakkannee bar. Barra kan beek. Yoo kufan maqaa kennan kufan. Yoo itti dhiibne suuta kufaa jiran. Namni Oromoo waa beeku kan sirna kan keessa jiru namni xiqqoo qalbii qabu. Ka haalli kun isa yaaddeessine ka hirribeessa kun hin jiru. Ka gammadee carrase hin jiru. I can speak for most of my people. Kuni kan hubachuu barbaachisaadha. Waa'ee marii biyyoolessaa yaani marii biyyoolessaa kuni 2018 akka dhufu barbaanne 2018 with evidence dokumentii inni kennine hin didan. Gaafa eega biitti daddabarte booda 2022 gatiin baan. Okay. In turte garuu ammallee taatu bishaan kan jiga jalan boo'anii kan mafee ol qabanii okay itti adeemnu sirnaan hojjedhaa. Mariin biyyoolessaa warra mariisisu gaafa filatan irraa kaasee warri mari'atu hedduu wal hubannoodhaan jaarsaa jaartii nu bare yoo wal lolan jaarsa lakkaayatan san irratti walii galanii malee abbaan fedhe dhufee ka gara tokko jiru qofa dhufee araarsuu hin danda'u. Kanaa ta'uu lammaffaa mariin kuni mariin biyyoolessaa yeroo lama ta'a. Tokko lolli akka hin dhufne hanqisuudhaaf. Lama eega lolli dhufe booda araara buusuudhaaf. Yeroo sanitti lolli ho'aan jira. Tigraay wajjin lolli godhamaa jira. Oromiyaa keessatti lolli godhamaa jira. Ilaa jarana marii biyyoolessaatti itti dhayina. Mee dura qawween sagalee qawwee haa dhaabbatu. Nagaa haa buufnu. San booda mariidhaan biyya tana baraarraa karaatti deebifna jenneen. Kaafaawunis kana jedhe paartileen hundi kana jedhan. Didanii ogummaa sana akkuma barbaadan cahanii jaaran. Paartileen gaafsan keessa seenanillee amma keessattuu paartileen gama amaarraa dhufan kan gaafsan isaa wajjin turanillee amma loloo gaa'ee galu keessa galanii jiru jechuudha. Amma bare abiyyi matu daawwitii keessa taa'ee ofii mari'ate yoo ta'u taate malee mariin biyyoolessaa jiraachuu hin danda'u. Mariin biyyoolessaa tokko biyya tokko keessa biyya tokkotti nagaa buusuudhaaf biyya tokkotti araara uummanni akka walitti fayyuu fiduudhaaf eegalliinsaa adeemsisaa barbaachisaadha. Amma akkuma dhaabeen warra komishiinaroota kan hunda yaamee mana kiyyatti nagaafatanii waliin haasofne ammallee hamma torban dabareetti waliin dubbadhaan ture. Mariin biyyoolessaa itti namana biyyaaf gaariidha. Garuu akkaataan itti eegalanii fi akkaataan amma ittiin deeman of sobaa jiranii. Of sobaas biyya jiigsaa jiranii. Mariin biyyoolessaa amma san qofaa miti. Waa baay'ee balleessan. Dhimmi daangaatii fi eenyummaa akka furamuuf komishinii daangaa fi eenyummaa maqaadhaaf ijaaranii waggaa 3 lafa rakkisanii odoo akka hojjetin diigame. Marii araara biyyoolessaa jedhamu tokko ture komishinii araara biyyoolessaa waggaa ture malee ni meeqatti ba'e odoo bu'aan buusin
komishiniin kun amma jiru kunillee waan takka godhee deema. Sirna jiru sirna pirezidantii godha. Abiyyiin pirezidantii ta'a. Mootii ta'a. Haguma kana very short sighted. This is not Oromo don't deserve this. Ethiopia don't deserve this kind of leadership. Nuti ummata guddaadha bar. Ummata gadaatu fi jenna bar. Biyya keenyaaf sabaaf sablammii biyya keenya jiruuf waan gaarii dabarsuu qabna malee soba ummata dabarsine saalfiif salphina ummata keenya dabarsuu hin qabnu jechuudha.